Ayo dugab jette sente manahida Murtiya ka dabde sirragau Smida Kemine gudun fatte garati Dutu sena Hirris alaganis beekuba du'eedhi sagal gubadha malee du'eedhi sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Waanuma fedhan fidan malee biyya walii ijaarrachuu barbaanne wal kabajuu barbaanne ollummaan jiraachuu barbaanne akka jarri keenyatti sammachuu barbaanne qoree waraanamaa hammachuu hin barbaanne. Harkaan kennuuf duutee mana hidhaa keessatti falmatte mirga kee diina kee Nama 500 hidhuudhaaf qophii qabnaa jedhan yoo manni hidhaa ga'eef ol siisaa jennaan miliyoona 15tti. Dhugaa rabbii isinitti himuun miliyoona 50 kana yoo hidhan abadan Oromoon inni wabilisoomti mootummaa isii ta'u inuma jaarratti kuni uma diina kee duratti maahirrattullee qaamni kee laamsha'us mana hidhaattabtu eenyi kee lola'us mormatte biyya kee lubbuun kennine lubbuun mararfanne Yore bamte obsi jinin adotuma kayo ke sharafi endotulle hangaruma Ware game sanye gota biya abasa abjedeti male oromi abjecha bayenidu Ore banne yomutenyu jebesi zinara garasi atasiri amma addatti rasaasoo kan naqaban taate ijan libsadhu. I will be happy. Koflan du'a. Shanee jaanii irratti madaalan. Kuni kijiba. Define, defame, and destroy. Karaa Hitler itti fayyadame kana. Ummata tokko maqaa wayiitti dhoobda. Saniin maqaa balleessita, san booda hin balleessita. Define, defame, destroy. Waggaa dheeraadhaaf maqaa abaa'ootiin waggaa 27 namni keenya kadhumaa ture abaa'oo waan taate warri hin beekne Oromoo waan ta'eef oorruu isaatiif waan dubbateef yoo saaman xiqqoo keeshaa waan jalaa qabateef namni keenya dhumaa ture. Waggaa dabre shanee waggaa jedhan uummata Wallaggaa hundaan jechaa turan uummata Gujii hundaan jechaa turan har'a garuu Oromiyaa hundaan jechaa turan jechaa jiranii jechuudha. No, we must reject. Deemsi akkasii uummanni keenya tokkummaadhaan wal dhaggeeffate wal hubate osoo hin shawwadamne osoo of hin irraanfanne osoo qoqqoodanii bituu maqaa itti dhodhoobanii deemaniif kana osoo hin fudhanne namni keenya maqaa shanee itti dhoobaa deeman kana har'a shanee jechuun Oromoo jechuudha namni kana beekuu danda'u qaba. Murna san dhaaba san deeggaruu dhabuu waan biraati sanii miti gaafii. Har'a maqaa san itti dhoobanii akkuma kaleessa maqaa abaa'ootiin nama keenya dur namni Harargee beeka namuma hunda sargoo jedhanii ajjeesaa saamaa turan Harargee keessatti Baalee Farsii keessatti namuma hunda sooraa jedhanii ajjeesaa saamaa turan hin dhaabanne babal'ataa deemte har'allee tooftaa sanii nama keenya ajjeesuudhaaf hidhuudhaaf tooftaa ittiin deemanidha namni keenya tokkummaa isaa cimsatee no jechuu danda'u qaba. No, hin ta'u jechuu danda'u qaba. Falmachuu danda'u qaba. Mormachuu danda'u qaba. Remember, sirna nama nyaata wayyaanee kan ofirraa kaafne
dachiin sulultaa tawarra shawaa tawarra tuulamaati nun laallattu jenneeti miti daa'imti diilola tan cinaaksan Uboki sengero biya bagoje yero diniro rise ira diga horise tokuman kae falle jarati wanya kise asasu masati lafana kedi nasa kakenne yo sure gogombise kone asasu masati lafana kedi nasa kakenne yo sure gogombise kone